وحدا أهلا يا شهر القرآن. ما شاء الله تبارك الله يروكنا في صدقة أكسم والجمتشي في جاء خيرين هدو اتقلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان عركفوني أمانتيف كتانو سولين قولين بغزراتن أرموكي يقوتو مجل قبرتي نموني هدو لكوبس بفهارة يا نقافة التاني نمني هنگت عمره هلالو نفقاتي فيديو سنيف لكوبسكي أدرا التاني دوا سجل ترباتمي صدق عشان ترباتمي لما ترباتمي شان واتسابي تليجرام دا ناي قافتشو ندبسوني دندتاني asirratti wannan isiniin jedhu yoo xiqqaate minxaafii 5 dhiheessee qopheessee jira akkaataa gatiin isii garagaraa saayiziin isii garagaraatiin haa ta'u malee meeshaan kun amma qoree deema obboleetii teenya duree Aliyyi yookiin dureetti Aliyyiitu maatii isii surprise godhe meeshaaleen kana qofaa miti televiziyoona qabdii akkasuma mootuyyuu minxaafii kanallee walirratti maach gochuudhaan diizaayinii illee kalariin isiin filatte baay'ee bareedaadha hundaafuu jechuudha namoonni harayataa tan subscribe gochuun namni ammoo maatii kiyataatanii ilaaltan viidiyoo like osoo godhin hindabrinaatiniin jedha gatiin carqii firaashaa garaagarummaa guddaa qaba baay'ee wal caala jechuudha akkaataa carqii yookiin ammootuyyu gaaroma carqii odoo hin tahini akkaataa hir'inna yookiin dabalata meeshaa baay'inaatiin carqiin isaa tokkomarraa hodhama kalarii qofatuyyu garagara muramee walirratti abaaboo yookiin ammoo diizaayin tahee hojjetama kalarii hedduu hojjedhee baasee jira garuu haalan viidiyoo hojjechuu naaf hin mijanne asumaan kan isiniin jedhu bootanan viidiyoo itti waraabu baay'ee isin gammachiisuu baatullee bilbilli kiyyallee qulqullinni isaa baay'ee isin gammachiisuu baatullee dhugaa rabbiin of kolchaa isiniin jedha anis sanumaaf na dabbare inshallah yeroo gabaabaa keessatti waan hunda rabbi alaafisu haalaan ni mijeessa kan jechuun kiyya yeroo keessattuu tiraas carqii fi yookiin carqii firaashaa waraabuu baay'ee jechuudha wanni itti hirkisuu fi akkasuma immoo bakki teessumaa naaf hin mijanne haa ta'u garuu bareedni warqiin dhoqqee keessatti illee kufu yoomuu keessaa ifa waan taheef inuma bareedaa isiniin jedha meeshaa qulqullina qabuu fi bareedina qabuudha itti calaqqisee kalariin isaa noormaalli bakka biteetti yookiin bakka hojjechiisee baasee suuraa kafudhee kan iskiriin irratti amma argitanii dabre kana kanaaf hamma inni kun qarshii meeqan hojjetame warri jettan qarshii 10,000 fi 500 maali fi kaleessa 16,500 ta'e kun 14,500 ta'e warri jettanii gaafii addaa isinitti ta'e tokkoffaa irratti obboleettiin teennaa kana ajajje tiraas carqii takka lamatti 12 jechuudha akka filannoo keessaniitii fi fedhii keessaniitiin garuu tiraasii 9 na ajajje wanni isin sirriitti beekuu qabdanii tiraasii firaasha mitira jaha yookiin ammootuyyu firaashni tokkichi mitira 2 inni 3 mitira jaha inni 2 mitira 4 mitira jahan kanarratti kan fudhatamu akkuma amma isjetee san afur dardaree argitan kana tiraasii 3tu gaa jechuudha firaasha wal caala firaashni kuni akka jechuudha firaasha xiqqaa akkana zuuriyaa kaayan keessa ekstiraadha inni jabaadha bareedaa jennee kan filannuudha jecha akka biyya keenyatti kanuma tahee jechuudha osoo kanan ta'in isboonji ta'e dheeran hanga mitira 3 yookiin mitira 2 fi saantii 60 maallee jira inni sun ammootu tiraasii 4 yookiin 5 fudhata beebi tiraasii tokko wajjin baay'ee guddaadha jechuudha sun dheeraadha kanaaf obboleeyyan kiyyaa isiin beebi tiraasii 5 dalaysiifattee hedduu bareedaa hedduu miidhagaa sufraa ammoo kan bunaa qofa kan isiin dalaysiifattee kalarii carqiin kaagwanuma tahee kalariin kuni kalarii arrawa yookiin ammoo burtuqaalii fi gurraacha hedduu jechuudha kan bareedu fi miidhaguudha inni ammoo irsin argitan kun shubboo isaati diizaayinii duraaniiti ammayyaa fi diizaayinii duraanii walitti hedduu bareeda jechuudha kalaris tahee diizaayiniin filannoo isiiti yoo tahee jechuudha kan ani godheefi minxaafii fi akkasuma immoo afaa qofa irratti xagmii godheef malee guutuun carqii filannoo isiiti wannan isiniin jedhu yoo jiraate namootiin carqii kana barbaadan diizaayinii garagaraatu jira ka suuraa argitan qofa odoo hin tahini kan viidiyoo argitan asirra qofa odoo hin tahini kalariin hin jiru kalarii hojjetamee viidiyoo irra hin dhufintu jira haga naggaadeen jechuu yookiin warri waan kana hojjetu namni hin jaalanne si'anitti garuu osoo argitanii hedduu jaalattan hedduu babbareeda isin ammoo biyya waan hin jirreef ija keessanii waan argaa hin jirreef ka argitan suuraa fi viidiyoo qofa filattanii fakkeenyaaf amma ani jechuudha isa sadi baasee baay'ee babbareedaa ka ta'e bifa bishaanii baasee akkasuma isa kana jechuudha bifa istiraasii fi arrawa kana walirratti illee maachi goonee akka amma argitan kana abaaboo wal keessa seensifne baay'ee bareedaa isaati maaliif viidiyoo waraabne warri jettanii fi ta'anii na eeggachuu hin dandeenye ani baadiyaa ture torbee tarii keessa sababa saniif viidiyoo hin waraabne hattan suuraa kaafachuu hin dandeenye namatu ofirraa namatti himadhee namni naa kenne isiniin jedha hundumaa
Kanaafuu yoo jechuudha warroonni amma ramadaana duratti nuu biti jettanii na cinqaa jirtan adaraa keessan hin danda'u. Carqiin kun ajajaan hojjetama malee gabaa irraan bitamu. Ani ka gabaa irraa yoo naa biti jettan gatiilleen kanaa gadi rakasa isinii bituu ni danda'a. Isinii bitee torbaanitti isinii geessuu ni danda'a. Dhabarra hin jira yoo jettan garuu obsitanii dalaysiifattanii ajachiifattanii osoo kennitanii fi kennaan kunillee irra bareeda filatamaadha isiniin jedha. Akka ijatiyaa maaltu naa guutaa jette jedhan sareen isinii galee. Kanaaf akka qalbii keessaniitti carqii feenee filannee isa bareedaa ta'e filannee haala kanaan anis ta'ee isinis ta'ee hojjechiisutu irra filatamaadha. Gabaa keessaa garuu haala qulqullina hin qabne jechuun kan gurgurtaaf oolamu barbaree nyaataa kuni kan manaaf oolamuu fi yookiin ammoo kan gabaa gurgurtaa oolamu garagara akkaataan isaa tokkoffaa irratti akkuma bitaniin aduutti afanii achumatti waan takka takkatti dabalanii daayisisan jechuudha. Kan manaa tumanii dallazanii yookiin ukkaamsanii kaayanii torbaan tokko guyyaa 4 booda immisanii goysanii waan na barbaachisu itti dabalanii durallee qimamii yookiin urgooftuu tumanii booda saniillee itti dabalanii haala saniin ibiddarra immisanii deebisanii daayisisanii jechuudha. Rugaan isaa naannoo san guutuu waliin gahu. Akkasuma midhaan illee wanni hundi kanaafi kan ofii qopheeffanne caala waan ta'eef malee ani kan gabarraa bitanillee ni jira. Torbaan takka keessan lama keessatti isinii geessuu danda'a warra keessan. Hodhaan kun hagam ture warri jettaniif ajaja nama hedduu waan qabuuf yookiin ammoo akkuma isin argitan kana daftara irratti galmeeffannee warri hojjetullee warri itti kenninullee nullee jechuudha. Qarshii isaa taraa abbaatiin barreeffannee waan kaayannuufi nama hedduu waan ta'eef yoo daddafe jenne guyyaa 15 yookaan ammoo iyyuu wallahi torbaan 3 akkas fudhata. Warroonni hanga ammaatti carqii dalaysiiseef osoo jechuudha koomantii barreessitanii hedduu natti tola ni tura. Ani akka kiyyan ni daddafa jedha waan gaarii argachuuf ni tura. Qarshiin inni ittiin dalagame qarshii 14,000 carqiin bitin. Carqiin qofti 14,500 firaashni tokkichi kistiraan boondidiin carqiin qofti yoo isiniin jedhu carqiin akka isin argitanitti sufraa rakabootii dabalateetiin firaashni kistiraan boondidiin tokkichi 2,600 kan 2,300 illee ni jira. Filannoo keessanii tiraasiin xixiqqoo naa godhinaan jettee birrii 202 beebi tiraasiin 250 hundi keessanuyyuu kana herreega gootanii tokko warri nuu himi jettan kunoo tokkoon isinii himee jira. Yoo sufraan dabalee carqiin firaasha dabalee tiraasiin dabalaa deema. Yoo hir'aati qarshiin isaa hir'ataa deema. Walirratti isin ammootuyyuu herreega hojjettanii gatii isaa gabaabama beekuu dandeettanii dhugaa dubbachuu fi obboleettiin tiyatuun televiziyoona inchi 32 maatii isiitiif ka sapiraayiz goote qabdi. Minxaafiin oo qarshii meeqa onaan jettan guddinni minxaafii garaan isii 2 fi qumatiin 4 baay'ee guddoodha. Firaasha kanarraayyuu gadi haftee jechuudha. Qarshiin isin ittiin bitamte 9,500 isiniin jedha. Tan 13 hin binne saniin qixxemaa guddinni isii. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee jechuudha. Inshallah warri jaalattanii like subscribe godha. Lakkoofsa bilbilaa irra deebi'ee isinii kennaa duwwaa 978 15 75 WhatsApp Telegram na argattanii yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbataa jira. Warri iimoon na dubbiftanii iimoon isin jalaa dubbachuu dide ka aartan akka itti deebisu dhabee nama 500 200 300 wallaahi isin sobuu fi miti yoo ani deebisuuf achi seenu na harka xirxir jedhee na harka allaga yookiin ammoo yuffannifama saniif na cinqee aaree itti dhiise na of kolcha yookiin dhiifama naaf godha. Telegram af WhatsApp na dubbisaan illee isiniif deebisa achiin isiniin jedha. Guyyaa ammoo warriin na eedanii na dhabdan amma nan oolu meeshaa bitaa meeshaa geessa galgalaa fi ganama qofa ka deebisu akka carraa yoo bilbila harka qabadhe inuma kaasee isiniif deebisa. Horaa bulaa.